ጎፋናቴን ምን አገኘሽ ያልታሰበው ነው የገጠመሽ የዋሁን ሕዝቤን ምን አገኘው በወገኔ ላይ ሞት የጨከነው ታሳ ከንቾ ታሳ ኦፎ ታናሞ ታስኢዶ ጎፋናቴን ምን አገኘሽ ያልታሰበው ነው የገጠመሽ የዋሁን ሕዝቤን ምን አገኘው የጎፋን ሕዝብ ጩኸት ሰምታችሁ jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota feesseetuuf kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyaa fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga viidiyoo kiyyaatiitti nu wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya ishee laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan gahaadha. Warroonni ishee laayik gootanis guddaa galatoomadha. Warroonni maatii feesisee ta'uu barbaadan feesisimtuu jettanii gama maatii kiyyaatiitti yoo dhuftanis simachuun jaaladha. Egaa tibbana sababa sigigaachuu lafaatiin ummata gonfaa akkasumas ummata gonfaa qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa guutuu gaddaan kana guuge miidhamne ummata gonfaa miidhama Itoophiyaa guutuu kan ta'e Itoophiyaa guutuu gaddaan kana guuge ta'uun isaa biyya keessattis biyyaan alattis addunyaan kan beeke ta'uun isaa ni beekama. Egaa ummanni gonfaa yeroo ammaa kana bolla bakka itti awwaalu namoota du'an bakka itti awwaalu bolla bishaan guutuudhaan rakkoo ga'e caalaa namni du'an bakka awwaalaa dhabuurra kan ga'e rakkoo cimaan hangana hin jedhamne qabeenyi jiru barbadaa'uudhaan lubbuun namaa kumaatamaa bahuudhaan akkasumas iddoon itti awwaalaman bishaan guutuudhaan Itoophiyaa guutuu rakkoo cimaa taasiseeti kan jiru akkasumas mootummaan Itoophiyaa asirratti gadda cimaadha kan ibsaa jiru. Egaa namoonni jechuudha biyya keessas biyya alaas jiran uummata gonfaa kana cinaa kan dhaabbatan hedduutu jiru. Fakkeenyaaf kan akka Maaster Habinnat jechi galatoomii jedhamee isaaf jechi hin jiru garuu galatoomii jechuunidha. Jechi isaaf jechi Maaster Habinnatiif jechi kana jedhamee ibsamu hin jiru. Ani rabbiin amantaa isaatiin jechuudha kaayyoon inni qabu galma haa ga'u umurii dheeraa isaa jiraachisu jedhani jecha biraa hin qabu. Jechi biraa jechi isaa ittiin madaalanii jechi isa ittiin galateeffatanii jiru waan ta'eef umurii dheeraa isaaf haa kennu. Waa'ee miskiinotaa waa'ee rakkattootaa kana bichaan jedha. Isinillee umurii dheeraa siif haa kennu jechuun hin dagatinaa. Warroonni viidiyoo kana argitan akkasumas viidiyoo isaa waa'ee uummata gonfaa qofa irratti osoo hin ta'in gargaarsa adda addaa haadholii bu'an adda addaa irratti kan hin beekne hin jiru. Umurii dheeraa siif haa kennu osoo hin jedhin biraan darbinaa dhugaa waaqa. Egaa kanatti aansuudhaan mootummaan Imaraatii yookiin Dubaayii hojii dansaa tola ooltummaa baay'ee hojjeteeti kan jirudha guyyaa irraa kana. Egaa uummata Itoophiyaa kan baay'ee rakkoo cimaa keessa jiran Itoophiyaa guutuu kan gaddaan haguuge waa'ee rakkoo uummata gonfaa kana innillee qooddachuudhaan kaargoo karaa Itoophiyaa erguudhaan mootummaa Itoophiyaa gargaaruudhaan akkasumas uummata gonfaa cinaa kan dhaabbate mootummoota biyyoota USA kana keessaa yookaan biyyoota Arabootaa kana keessaa tokkoffaa irratti kan rakkoo Itoophiyaa rakkoo ofii godhatee dura nuuf sagalee ta'u akkasumas dura dhaqqabu mootummaa Imaraatii. Mootummaan Imaraat dhugaa kabaja isaaf haa kennu haa ulfaatu. Rakkoo irrattis waanuma hundaanuu Itoophiyaa cinaa kan dhaabbatee jirudha. Egaa mootummaa Imaraat jecha hin qabnuu fi waaqayyoon umurii dheeraa siif haa kennu rabbi isa eebbisu jechuun jaalanna. Oolmaa guddaanuu oole yeroo uummanni keenya waan qabeenya isaanii jalaa barbadaa'ee waan nyaatan iddoo jireenyaa waan uffatan qusaaqosoota kana dhabanitti inni mootummaa Itoophiyaa cinaa ta'uudhaan uummata
Itoophiyaa kan miidhaman qarqaaruun isaa nuuf gammachuu tokko. Kanaafuu mootummaan Imaraatii guddaa haa galatoomu. Egaa viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhiyaadhe asumarratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa.